Boonaa jedhama. Boonaan aanumadha. Sochiin kee akkam ture mana barnootaa keessatti? Manichi instituushinii daldalaa qofa osoo hin taane seenaa fi duudhaa uummata isaarratti Yaadi isaas baajati isaas naannoo kanaa malee jechuudha gadi ture. birrii 10 faana kennan hoggaananii hin qabne hoggaananii barataa ta'etu jiru. Abbaa qabeenyaa hoteelaa Firiijoofii Shananidha. Miila waaqatos ture, situ as ture, bakka kana situ eebbisee bakka kun eebbifamaadha. Akkamii sirna gadaa keessa darbee? Mul'ata koo boruu laaleen jedha waan kamuu chaalenjii irraan laalu. Hiriyoota keessaas kamtis maraara jira. Gorsi abbaa kiyyaa salphaan turre. Sirna darban keessatti yooti abbaa dhaabbata leenjii. Yoon cimaadhas giddu galeessa osoo siin jedhe. Imalli boona riizoortii irratti fakkii kaasuu irraa kaasee haga riizoortii mataa isaatii banuutti. Yookaan sirbeetoo akka Hacaaluu fa'aatti na keessaan baanee hedduu isaan na keessatti ukkaamamee hafe. Yeroo akkasiituun akkasiin goonitee waan jettu jira. Hoteelis instituushinii tajaajila hawaasaatii fi hundaa'e keessaa tokko. Eessaanii hafuura baafachuu dandeessa? Wantoota kana keessa osoo hin baanne gaariidha. Aartii keessas turteettaa jechuudha. Nama dhuunfaa immoo akka hojjetu akkamitti dhorkaree mootummaan ofiisaatii biyya ijaarate. Haga lakkoofsa isaa wallaaluu irra geessee jechuudha. Meeshaa guddaan nuti of harkaa irraa qabnu dargaggoota. Gadaantummaan nurraa ka'eera. Hiyyummaan immoo